Gooftaan si jaallate kan laftiin baanne garaa keetti baatte Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa qulqullummaa kee argee Gooftaan si jaallate kan laftiin baanne garaa keetti baatte Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa. Fayyuna laanama dhalatee qorichi hundumaa Obbo Daawitiin garaa argatee amantootaaf aduun dhugaa baatee qulqullummaa kee argee Gooftaan si jaallate kan laftiin baanne garaa keetti baatte Amaanu'eel isa fayyisaatii akkamiin anubsa Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa. Hojii gaarii warri qabaatanii yeroo turanii dubartoonni dunnee kan sheekuun addaa kan irraatee gonfoo kabajaan isheen gonfamteetti qulqullummaa kee argee Gooftaan si jaallate kan laftiin baanne garaa keetti baatte Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa Amaanu'eel isa fayyisaatii jechuun akkamiin anubsa. Jiruufi jireenya ilmoo namaa baadeenni ture seenaan eenyummaa deebiin nuti iddoo dhufnetti yaada keenyaan miti yaada Waaqayyooti. Qulqullummaa kee argee Gooftaan si jaallate kan laftiin baanne garaa keetti baatte Amaanu'eel isa